Finfinneetti namoonni lafoon dambii cabsan 68,000 ol adabamanii. Finfinneetti namoonni lafoo deeman seera tiraafikaa cabsan 68,000 ol adabamuu abbaan taayitaa bulchiinsa tiraafikii magaalichaa beeksise. Akka daayirektarri abbaan taayitaa bulchiinsa tiraafikaa magaalichaa obbo Kabbabuu Miidhagsaa jedhanitti namoonni lafoo deeman 68,640 yeroo itti fayyadama daandii lafoo to'atame dambii tiraafikaa cabsuu isaaniitiin adabamaniiru jedhani. Namoota adabaman kunneen keessaa 30,616 maallaqaan kan adabaman yoo ta'u, akkasumas namoonni lafoo deeman dambii kana cabsan 37,790 hojii tajaajila garaagaraa akka hojjetan ajajni akka itti murtaa'e ibsaniiru. Adabbiin kun namoota lafoo deeman yeroo daandii qaxxaamuran bakka qaxxaamuraa zeebiraa eeganii hin qaxxaamurre, addabaabayii qaxxaamuranii fi ibsaa tiraafikii hin kabajne irratti kan murtaa'e ta'uu ibsaniiru. Namoonni balaa tiraafikiin miidhaman 180 ol namoota lafoo deeman waan ta'aniif kan ittisuuf hojiin daandii lafoo fooyyessu raawwatamaa jiraachuu dubbataniiru. Kanaaf namoonni lafoo deeman seera nageenya tiraafikii kabajuun balaa fi du'a konkolaataadhaan qaqqaburraa akka of eegan dhaamaniiru.